Siree akkana bareedaa kana siree miidhagaa kwalitii guddaa qabu kana yeroo jalqabaatiif obboleettii keenya tokko hojjechiifnee jirra. Dhugaa dubbachuudhaaf sireen kun faashinii akkasuma kwalitii guddaa kan qabu komodiinoo lama wajjin gatiin isaa meeqa. Kana qofa osoo hin taane obboleettiin kun meeshaa 4 nu ajajattee nu biraa qabdi. Meeshaan ishee xumurameefii jira. Innis egaa algadha, qumsaaxiniidha, soofaadha. Teebilii nyaata jechuudha. Tokkoon isaa gatii isaa ifan isinii godhee isinitti marra. Egaa algarraan jalqaba. Algan kuni akkuma argitan kwalitiin isaa jechuudha. Kwalitii guddaa qaba. Dhugaa dubbachuudhaaf algaa faashiniidha. Baay'ee namatti kan toludha jechuudha. Gatiin isaa komodiinoo kana lamaa wajjiniin 50,000 jechuudha. Egaa meeshaan kun arfanis eessa deemaa? Kan eenyuti? Waan jettan hin oolu. Egaa meeshaan kun Tullu Boolloo deema. Amma gara soofattan isin dabarsa. Soofaan kun dhugaa dubbachuudhaaf mana illiidhaafis mana dhiphaadhaafis in ta'a. Yeroo baay'ee ijoolleen yeroo keessan dhuftanii dubbistanii manni koo baay'ee dhiphaadha, soofaa baay'ee guddaa bakka fuudhuu hin barbaadu jettu. Soofaan kun dhugaa dubbachuudhaaf yeroo lammaffaadha jechuudha. Yeroo darbee soofaa kana isinii waraabeen ture gara Ambootti obboleettiin tokko nu ajajattee fiiniif jirra. Ammas egaa kana immoo meeshaa arfan kana soofaa kana dabalatee gara Tullu Boollootti fe'uudhaaf xumuramee jira kuni. Egaa soofaan kuni obboleettiin kuni akkan ishiin nu ajajjee teebilii maleedha jechuudha. Teebilii manaan qaba. Soofaa qofaan barbaada waan jetteefi soofaan kun immoo qarshiin isaa 60,000 jechuudha. Teebilii malee osoo teebilii wajjin ajajattee 75,000 dhufa. Teebiliin bareedduun meetir kaayaan 15,000. Otoo teebilii wajjin nu ajajattee 75,000 dhufa. Garuu teebilii malee waan jetteef 60,000 soofaan kuni. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya wanti isin beekuu qabda yeroo waa ajajjanii akkaataa isaa sirriitti hubannoodhaan ajajachuu hin dandeessu. Egaa qumsaaxiniin kun kan uffataati meetir kaayaadha. Alganis isiniif haa galu meetir kaamsadha. Qumsaaxiniinis alganis meetir kaamsadha jechuudha. Dhiifama meetir kaayaa osoo hin taane osoo viidiyoo bakka sanatti waraabuu waan naan mijannee fi obboleettiin kun yeroo ergattus iskiriinshaatii waan natti ergattee fi akkasittiin iskiriinshaatis kanuma ishee irraa fuudhe sanaan isinii waraabaa jira. Yeroo meeshaa kana fidhu baay'ee hin mijatu jechuudha. Viidiyoo waraabuun baay'ee hin mijatu. Kanaaf egaa gabaabumatti qumsaaxiniin kun meetir kaamsadhaan meeqan hojjetamee xumuramee jechuun keessanii oolu. Qumsaaxiniin kun gatiin isaa 55,000 jechuudha. Haala suuraa irratti argitan osoo hin taane baay'ee miidhagee kwalitii guddaadhaan hojjetamee gubbaarratti tadarraabii wantoota garaagaraa kan keessa naqan qaba. Jalatti masaabaa lama mastaawutiin gidduu jira akkuma isinitti mul'atu kana. Gatiin isaa kana fakkaata. Egaa daawwattoota keenya migib xarapheezaa yeroo baay'ee migib xarapheezaa qofa osoo hin taane meeshaan kamuu akkaataa isin ajajanitti nu ajajjanitti gatiin isaa kan dabalus kan qannasus akkaataa ajaja keessaniiti jechuudha. Kana sirriitti beekuu qabdu. Meeshaa mana keessaa qusaaqusii mana keessaatii qabee aga meeshaa mukaatti yeroo nu ajajjan akkaataa ajaja keessaniitti gatiin qannasus kan gatiin dabalus jechuudha. Amma egaa migib xarapheezaan kun baay'ee kwalitii guddaa qaba jechuudha. Obboleettiin kun iskiriinshaatii yookiin yuutuubii irraa ta'u yookiin tiktookii irraa ta'u iskiriinshaatii nutti ergattee iskiriinshaatii sana ilaallee haala kanaan haaluma isheen nutti ergattee hin baafne fi gatiin isaa meeqaa warri jettan hin jirtu jechuudha. Yeroo baay'ee keessanillee dhuftanii warri na gaafattan baay'een keessan migib xarapheezaa hojjechiifachuuf hawwii qabdu. Waaqayyo hawwii keessanillee isiniif haa guutuun jedha. Migib xarapheezaan kun 40,000 jechuudha. Teessoo 6 qaba. Teessoo 6 wajjiniin 40,000. Migib xarapheezaan kun yeroo akkanatti suuraa ilaaltanii kan irra jiru carqiidha. Garuu carqiidhaan osoo hin ta'in mukumaan hojjetame iddoon irra taa'amu isaati. Akkasuma egaa obboleettiin koo kun carqii soofaa kanallee jechuudha. Carqii soofaa kana binneef jirra obboleettuma kanaa fi janteelii isaas warri asumaan barbaadan jedheetan janteelii isaa isinii dhiyeesse malee carqii soofaa kalarii kanaa nu ajajjee jirti. Carqii soofaan kun egaa abbaa torbaati. Qarshiin isaa 1,000 yoo jettanii qarshiin isaa 14,000.
Egaa tokko tokkoon gatii kanaa kanan isinitti himaa jiruuf yeroo baay'ee komii kaaftu gatii isaa nutti himi maal jettu kanaafin gatii isaa isiniif himaa jira. Meeshaan mukaa immoo dhugaa dubbachuudhaa fi baay'ee tokko qaalaa jira jechuudha. Innis mukti baay'ee waddate jechuudha. Meeshaan mukaa kan akka ምግብ xarapheezaa, algaa baqa wantoonni mukarraa hojjetamanii gatiin isaa kan yeroo kaanitii gadi miti isaa ol yoo ta'e malee kan qannase meeshaalee mana keessatti jechuudha. Meeshaalee mana keessaa kan akka harkabootii, kan akka kidaanii, kan akka saanii, kan akka qusaaqusii meeshaalee mana keessatu qannase malee meeshaan mukaa waanuma qannase hin qabu. Egaa namoonni carqii soofaas diizaayinii garaagaraa barbaadan akkasumallee janteelii soofaadhaaf ta'u, biiffeedhaaf ta'u nu ajaju warri barbaadan kalarii barbaadan nu ajaja. Akkasuma gaa isa qofa osoo hin taane yeroo meeshaa mana keessaa nu ajajjanii akkaataa kamii akkaataan isaa nuun galu warri jettanii meeshaa barbaadan sana iskiriinshatii yookiin suuraa fidattanii meeshaa akkanaan barbaada jettanii meeshaa sana eddanatti himtanii meeshaa keessan isinii bitaa. Iskiriinshatii iddoo barbaadan feetu TikTok irraa feetan YouTube irraa feetan immoo yoo iskiriinshatii dhabdan afaanumaan meeshaa akkanaa kalarii akkanaan barbaada jettanis waa tokko rakkoo hin qabu. Egaa yeroo hedduu komii keessan ilaalitan meeshaa har'aa gatii isaa tokko tokkoon isiniif himee warroonni meeshaa ajajachuu barbaadan nu dubbisa.